Oduu keenya jalqabaatiin miseensonni waraana bilisummaa Oromoo WBO'n leenjii fudhachaa turan haaraan eebbifamanii jedhame. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo kun eessatti eebbifamanii gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin mootummaan Ameerikaa dhimma hidha haaromsaa irratti Itoophiyaa fi Masrii mari'achiisuuf qophii ta'uu beeksise. Dhimma kanaaf mootummaan Itoophiyaa maal deebisee gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu keenya isa xumuraatii fi biyya alaatiin Afrikaan kibbaa biyyoonni addunyaa lola Gaazaa keessatti adeemaa jiru dhaabuuf humna fayyadamuu qabanii jechuun akeekkachiisa baafte. Afrikaan kibbaa Israa'el dura dhaabbachuu itti fufteetti gabaasa bal'aa dhageessu. Akka mooltan daawwattoota hordoftoota Anolee Global Media oduuf odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu keenya jalqabaatiin mootummaan Ameerikaa Itoophiyaa fi Misra mari'achiisuuf qophii ta'uu beeksise. Ameerikaan Itoophiyaa fi Ijiptii dhimma hidha haaromsaatiin walqabatee waliigalteerra akka ga'aniif mari'achiisuuf qophii ta'uu ministeerri dhimma alaa Ameerikaa wabeeffachuun miidiyaan warra Masrii tokko gabaaseera. Akka gabaasa Almashiir Aliyoom dubbi himaa ministeera dhimma alaa Maariyuu Miilar wabeeffachuun gabaasetti Ameerikaan Itoophiyaa fi biyya Misraa mari'achiisuuf ammas qophii ta'uu ibsa. Yaalii marii hidha haaromsaa Itoophiyaatiin walqabatee waldhibdee Itoophiyaa fi Misra gidduutti uumamee furmaata barbaaduudhaaf taasifamu kan deeggartuu ta'uu Ameerikaan gama isheetiin ibsaa jirti. Haa ta'u malee Ameerikaan gama isheetiin rakkoo biyyoota lamaan gidduutti uumame biyyootuma lamaaniin akka furamu kan barbaaddu ta'uu ministeera dhimma alaa Ameerikaa kana wabeeffachuun miidiyaan warra Masrii Almisrii Aliyoom jedhamu ibseera. Akka gabaasa kanaatti Ameerikaan hariiroo biyyoota lixaa giddu galeessaa waliin qabdu karaa Misraatiin tikfachuu kan barbaaddu yoo ta'u, karaa Itoophiyaatiin faayidaa ishee gaanfa Afrikaa keessatti qabdu eegsifachuu barbaaddi jedha gabaasni miidiyaa Masrii kun. Bulchiinsi Joo Baayiden Afrikaa keessatti dantaa isaa kan qabu ta'us ajandaalee idil addunyaa birootiin dhiphatee jiraachuu Afrikaatti ergamaan Ameerikaa addaa duraanii Tibor Naagi dubbachuu miidiyaan kun itti dabaluun gabaaseera. Gama biraatiin Itoophiyaan ijaarsi hidha guddaa Itoophiyaa parsantii 95 irra ga'uu arra ibsu ganama isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Gama biraatiin ammoo hojiin elektiroo makaanikaalaa parsantii 78 irra ga'uu mootummaan Itoophiyaa ibseera. Mootummaan Itoophiyaa waggaa 13ffaa jalqaba ijaarsa hidha guddichaa Itoophiyaa ilaalchisuun ibsa miidiyaaleedhaaf arra kenneen Itoophiyaan hidha laga Abbaayyaa ijaartee xumuruuf parsantii 5 qofaatu hafee jechaa jirti. Haa ta'u malee ammoo biyyi Misraa hidha laga Abbaayyaa irratti Itoophiyaa waliin osoo waliigalteerra hin ga'in xumuramuu hin qabu jechuun mormiti. Finfinnee fi Kaayiroon dhimma kanarratti marii yeroo garagaraatti ta'anis waliigalteerra ga'uu hin dandeenye. Ameerikaan ammaas Itoophiyaa fi Misraa nam mari'achiisaa jechaa jirti. Itoophiyaan dhimma kanaaf haga ammaatti deebisaa laatte garuu hin qabdu. Oduu keenya isa itti aanuun miseensonni waraana bilisummaa Oromoo haaraan leenjii fudhachaa turan eebbifaman. Qabsoo uummataa akeeka eebbifamaa qabu kan hayyoonni, gootonni fi sabboontoonni Oromoo hedduun irratti dhabaman galmaan ga'uuf dirqama ulfaataa kan ofitti fudhate jaarmiyaan ABO WBO qaadhimamtoota waraanaa haaraa leenjii waraanummaatii fi siyaasaa kennaafii ture dirree addaa irratti eebbisiisee jiraachuu beeksiseera. Haaluma kanaan dilbata dheengaddaa jechuun bitooteessa 3 2024 qaadhimamtoota haaraa leenjii ga'umsa qaamaa barnoota siyaasaa caayaatti barruulee seeraatii fi tooftaa waraanaa haala yeroo waliin deemu irratti walitti fufiinsaan kennaafii ture ga'oomsee maqaa marsaa urjii lolaa jedhuun sirna ho'aan eebbisiisuu miidiyaa waraana bilisummaa Oromootti dhiyeenya qabu gabaaseera. Eebba kanarratti abbaan mooraa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Jaalwiirtuu Galataa
barnoota qaadhimamtoonni fudhatan ibsuun dhaloonni qabsoo dhaale kun dhiiga jaallan isaatiif onnatee galma bilisummaaf jabaatee akka hojjetus dhaamaniiru. Qondaalli olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Jaal Milkeessaa Luuccoo gama isaaniitiin hawaasni Oromoo miidhamaa jiraachuu ibsuun waraana bilxiginnaa jechuun kan waame raayyaa ittisa biyyaa hawaasa Oromoo miidhaa jiru jabaatanii bakka kaasuun hawaasa Oromootiif humna nagaa buusuu akka taatanii jechuun dhaamaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo gama hundaan qophii ta'uu kan ibsan Jaal Milkeessaan ilmaan Oromoo loltoota bilxiginnaa ta'an sirnicha keessaa ba'uun akka wabootti makamanis dhaamaniiru. Eebbifamtoonni dirqama ba'aniif akkuma maqaan isaanii urjii lolaa ta'e urjii ta'uu qabdu jechuunis dhaamaniiru. Fuula duraas waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee cufatti leenjisee bobbaasuuf hojjechaa jiraachuu qondaalli waraana bilisummaa Oromoo kun dhaamaniiru. Torbaan darbe hanga gurraandhala 27tti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa mooraa leenjii adda addaatti eebbisiisee bobbaasuu gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Oduu keenya isa xumuraatii fi biyya alaatiin Afrikaan kibbaa biyyoonni addunyaa lola Gaazaa irratti gaggeeffamaa jiru humnaan dhaabuuf hojjechuu qabu jette. Ministeerri dantaa alaa dhimmoota idil addunyaa Afrikaa kibbaa Naalendi Paandoor biyyoonni addunyaa fedhii namoomaa Gaazaa dhaqqabsiisuuf uggura Israa'el keettee cabsuuf tola qofa osoo hin taane humnaas fayyadamuu qabu jedhan. Naalendi Paandoor kana kan jedhan yeroo ministeerri haajaa alaa Deenmaark waliin Pretooriyaatti wal arganii dubbachaa turanitti akka ta'e gabaafameera. Hooggantoonni lamaan kun yeroo wal arganitti walitti dhufeenya biyyoota lamaanii irratti bal'inaan mari'achuun dhimma waraana Gaazaa irrattis bal'inaan akka dubbatan gabaafameera. Israa'el waraana Gaazaa keessatti gaggeessaa jirtu haala namummaan ittiin dhagaamneen gaggeessaa jirti jechuun dhaabbileen idil addunyaa dura dhaabbachaa jiru. Dabalataan gargaarsi namoomaa haala barbaachisuun akka Gaazaa hin seennee fi lubbuun lammiilee beelaan akka dhumaniif danqaa ta'aa jirti jedhamuun Israa'el komatamuu itti fufteetti. Isaa qofa osoo hin taane Israa'el mana murtii haqaa idil addunyaatti akka dhiyaattuufis dhiibbaan cimaan irratti taasifamaa jira. Kana hordofee ministeerri dantaa alaa idil addunyaa Afrikaa kibbaa humnoonni waraanaa addunyaa gargaarsa geessuuf karra akka saaqan gara daangaa Raafaa deemuun konkolaattota fe'umsaa hunda gara Gaazaa fi West Bankiitti akka seensisan waamicha dhiyeessaniiru. Afrikaan kibbaa ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahuun akka mana murtii haqaa idil addunyaatti dhiyaatuuf biyyoota xaaliyaa mana murtii haqaa idil addunyaatti dhiyeessan keessaa tokkodha. Naalendi Paandoor hooggantoonni biyyoota addunyaa marti lammiilee Gaazaa gargaarsa barbaadan baraaruuf loltoota isaaniitiif qajeelfama kennuun dirqama akka baatanis dhaamaniiru. Kana jechuun ammoo loltoonni idil addunyaa Israa'el irratti bobba'uun Israa'el akka karra saaqxu akka taasisan waamicha godhan. Afrikaan kibbaa waraana Israa'el Gaazaa keessatti gaggeessaa jirtu hatattamaan akka dhaabbatuu fi waraanni kun duguggaa sanyii akka ta'es ibsaa turteetti. Kana qofa osoo hin taane Ameerikaan ji'oota ja'aan as deemaniif waraanni Gaazaa keessatti gaggeeffamaa jiru akka dhaabbatuufis waamicha taasisaa jirti. Pirezidaantii itti aantuun Ameerikaa waraanni Gaazaa keessatti gaggeeffamaa jiru lubbuu lammiilee daa'imman kumootaan lakkaa'amanii galaafachaa waan jiruuf hatattamaan dhaabbachuu qabaa jechuun tibba kana dhaamsa dabarsanii turan. Haa ta'u malee Israa'el waraana gaggeessaa jirtu biyyoota addunyaa irraa gurra cufachuun duguggaa sanyii Gaazaa keessatti gaggeessaa jirtu itti fufteetti.